waaqayyoon kan dursu hin jiru yoo lafarra harkifamellee dhugumatti hin dhufa eegi jedha. namoonni amantaadhaan jabaatanii fuula waaqayyoo yeroo hundaa dhaabbatanii waaqayyo biraa deebii akka argatan sagalee waaqayyoo nutti dubbata. Karagalee tartiiba isaa eegee akkuma qulqulloota warra kaanii waaqayyo wajjin haasa'u fuula waaqayyo dhaabbateedha. galata Iyyoob keessaan waaqayyo daawwaa fidee dhufe. obsa Iyyoob keessaan waaqayyo qoricha fidee dhufe. Iyyoob waan dhangala'aa gaafa dibatu nagarre faashaan dhagnasaatti gaafa marsamu hin mul'anne garuu madaan Iyyoob irraa harca'aa qaamni Iyyoob inni durii deebi'aa kan gaggalagaluu hin dandeenye bitaa mirgaa bitatti dugdaan garaan ciisutti ka'e. Kristinaa keessatti dadhabina akkasii agarra. Hafuuraan jalqabnee fuuniin raawwanna. Amantaan jalqabnee shakkiidhaan raawwanna. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyo tokko. Amiin. Maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyo tokko. Amiin. Kabajamoo Abbaa keenyaa Qomoos Abbaa Gabramadiin bulchaa Okaanis hoogganaa mana kiristaanaa Qulqulleettii Maariyaamii Geedoo ija Waaqayyoo kan taatan luboonni abbootiin koo utubaa mana kiristaanaatiin kan fakkaatamtan daaqonoonni obboloonni dungoo mana kiristaanaatiin kan fakkeeffamtan maatii Waaqayyoo abbooliif harmooliin dargaggoon shamarran akkasumas daa'imman fagoorraas dhiyoorraas iddoo qulqullaa'aa dhiiga fayyisaa keenyaa qoricha keenya Iyesuus Kiristoosiin bakka bitamee dirree qulqullaa'aa oobdii Waaqayyoo irratti kan walitti qabamtan maatiin Waaqayyoo hundumtuu nagaa Waaqayyoo akkam ooltanii akkam turtanii. Amiin. Nagaa fi gaariin galata Waaqayyoo hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Waaqayyoo abbaan keenyaa jaalala isaa ta'ee yeroo darbe hunduma isaa arjummaa isaatiin nu eegee jaalala isaatiinis nu bitee cubbuu keenyaa osoo nutti hin lakkaa'in dirree isaa qulqullaa'aa keessatti argamnee akka sagalateeffannu nu taasiseera. Abrahaamii wajjin eebbaan akkuma ture Yisaaqee wajjinis akkuma aarsame Yaaqoob duukaa akka ari'atame Musee wajjin galaana Eertiraan akkuma here Iyyaasuu wajjin saba Israa'eliin ceesisee bakka dhaalaa akkuma isaaniif hire horaan qaraani'oo fayyisaa biyya lafaa gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos jaalala isaa ta'ee iccita macaafa qulqulluu akka nu ibsuuf gidduu keenyatti argamee akka nu barsiisuuf jaalala abbaa keenyaa nuuf haa ta'u. Akka jaalala Waaqayyootti guyyaa irraatti kan waliin ilaallu kutaa macaafa qulqulluu keessaa nuuf kan ta'u jireenya kan nutti agarsiisu Waaqayyo ofii isaa filatee kan ittiin dubbatu nuti immoo kan ittiin dhaggeeffannu mata duree yoo tureyyuu Waaqayyoon kan dursuu hin jiru mata duree jedhuun dubbanna. Yoo tureyyuu Waaqayyoon kan dursuu hin jiru. Macaafa Imbaaqoom raajicha boqonnaa 2 lakkoofsa 3
dubbii sagalee waaqayyoo kana nafaana jettu yoo tireyyuu waaqayyoon kan dursu hin jiru waa'ee sagalee isaatii maqaa waaqayyoo kan ulfaatee ta'u sagalee kana irraatii waan guddaa baranna tarii turuu danda'a haa turu yuurraan kanate jireenya biyya lafaa keessatti mucaa namaatiif waaqayyoon kan dursee deebii kan laatu gaaffii mucaa namaatiif waaqayyoon dursee deebii kan laatu gonka akka hin jirre obsaan waaqayyoo eeggachuun akka namarra jiru mata dureen kun nu barsiisa. Kaayyoon lallaba kanaas kanadha. Uummata waaqayyoo addunyaa yeroo hundaa gaddaa fi cabiinsi keessatti baay'ate kana keessatti qabsoo jireenyaa keessaatii bilisa ba'anii rakkoon tokko osoo nama mudatiin gammadanii jiraachuun namatti tolee deddeebi'uun biyya lafaarratti baay'ee isaa hin mul'atu. Namoonni baay'een gaddaaf gammachuu argachuuf dhabiinsa kan keessatti keessumsiisan wanta taateef yeroo hundaa cabiinsa keessatti mul'ata. Yeroo hundaa gammaduudhaan yeroo hundaa itti toluudhaan mucaan namaa biyya lafa kana keessatti hin jiraatu. Fakkeenya yoo furanne namoonni tokko tokko hanqina maallaqaa irraan kan ka'e jireenya dhiphoo jiraachuu isaaniitiin yeroo hundaa keessi isaanii kan gaddu jira. Inni kaan immoo gaa'ila hadhaatee isaan mudatee lubbuun isaa foon isaa irraatii hanga isheen adda baatutti gaddaa bara jireenya isaa guutuu boo'icha harawwa keessa kan deddeebi'uuf kan jiraatu jira. Kaan immoo jiraachuuf kan isa dandeessisu miindaa gaarii osoo qabu, hojii gaarii osoo qabu, hoogganaa amala hin qabne, hoogganaa bulee ka'ee mataa isaa irra dhaabbatu, bulee ka'ee hafuura yaaddoo isatti naqu, isa quunname bara jireenya isaa guutuu aariidhaan gaddaan aarii harawaa keessa kan deddeebi'u jira. Laala. Egaani dumishaashatti gaafa laallu addunyaa kana irratti namni itti tolee gammachuudhaan bara isaa guutuu deddeebi'u jiru. Rakkoolee adda addaa namoota keessa jiru. Mucaa namaa kan mudatan. Kanaaf sagalee waaqayyoo maal jedhee bifa kamiin yoo qabaatu baay'inni isaa hammamis haa ta'u rakkoo mucaa namaaf dhiphina mucaa namaaf gidiraa addunyaa kana keessatti mul'atanii fi waaqayyoon dursee deebii kan laatu gonka hin jiruudha. Maqaan waaqayyoo kan ulfaatee ta'u. Waaqayyoon kan dursu hin jiru yoo lafarra harkifame illee dhugumatti hin dhufaa eegi jedha. Mee dubbadhaa sagalee kana dhugumatti hin dhufaa eegi. Laala. Dhugumatti hin dhufaa eegi. Yoo tureyyuu isa dursee siif deebii kan laatu hin jiru. Yoo lafarra harkifame illee waaqayyoon dursee dhufee kan deebii siif kennu hin jiru. Tarii lafarra harkifamuu hin danda'u uummata waaqayyoo. Kanaaf addunyaa kana irratti qormaatni adda addaa mucaa namaarra gaafa ga'u obsaaf tasgabbinaan waaqayyoon eeggachuun akka sarra jiru sagalee waaqayyoo kun nu agarsiisa. Keessumatti dubbii hafuuraatti namoonni gaafa jajjabaatanii deddeebi'anitti gidiraa baay'ee keessa deebi'ama. Rakkoolee qormaata adda addaa keessa deddeebi'ama. Kun immoo dirqama kiristaanaati. Kiristaanni tokko eenyummaan isaa kan inni mul'atu gidiraa keessa darbuudhaan, cabiinsa adda addaa keessa darbuudhaanidha. Kan cabee darbee akka biyya lafaatti yoo ilaalle fakkeenya furanne qodaa mana keessaa yoo cabee abbaa qodaa sanaatiif abbaa meeshaa sanaatiif kisaaraadha malee bu'aa miti. Fakkeenyaaf sinii yoo cabee borootti darbatamaa,
yookaan boolla fincaanii keessa bu'a. Sagalee Waaqayyoo keessatti garuu Waaqayyo wanta cabe irratti malee akka hin fayyadamne, kan cabe fuula Waaqayyoo duratti maayii akka qabu yookaan gatii akka qabu sagalee Waaqayyoo nutti agarsiisa. Fakkeenyaaf Wangeela Maatiyos boqonnaa 15 lakkoofsa 32 hanga 39 irratti maal jedha? Namoonni baay'een nyaatanii akka isaan quufaniif sababa kan ta'e buddeen guyyaa sana fuula Gooftaa dhufee cabiinsa keessa darbeeti. Gooftaanis buddeenicha hin cabse, buddeen sun hin barakate, namoota hedduu nyaatanidha. Waa'ee sagalee isaa Waaqayyo kan ulfaatee ta'u. Buddeen kun cabiinsa keessa darbuu isaatiif namoota baay'eef jireenya ta'e. Beela namoota baay'eef furmaata ta'e, quufa ta'e. Kanaaf cabiinsa keessa darbuun dirqamadha. Wangeela Maarqos keessattis namichi miilli isaa naafatee akka hiriyaa isaatii fiigee kan hin galle, lafa yaadee kan ga'ee hin dhufne, akka inni fayyuuf dirqama kan ta'e Gooftaa akka isaan hin arganeef golgaa ta'e gidduu isaaniitti rakkoo kan isaanitti himaa ture mana cufaa tokko turedha. Namicha miilli isaa naafate kun fayyisuudhaaf dirqama bantiin manaa cabee saaqamuutu irra turedha. Jarreen namicha naafa kana fidanii fuula Gooftaa dhufan bantii manaa cabsuu isaaniitiin, bantii manaa saaquu isaaniitiin namicha dhukkubsataa gara bantii manaa asii gadi fuula Gooftaatti darbatan. Gooftaanis harka isaatiin qaqqabee namicha naafa sana fayyiseedha. Maqaa Waaqayyo keenyaa kan ulfaate ta'u. Fayyuu namicha miila naafa kanaaf sababa kan ta'e cabiinsa bantii manaati. Kana qofaa miti. Wangeela Luqaas boqonnaa 7 lakkoofsa 36 irratti urgooftuu yookaan shittoo gatiinsaa mi'aa ta'e fooliin nuuf keessaatti qabu urgaa'ee addunyaan marri akka itti gammaduuf dirqama bilqaaxxiin shittuu sanaa cabuutu isarra ture. Shittuu sana bilqaaxxii isaa cabsanii urgaa isaa miila Gooftaaf qaama Gooftaatti naqan. Naannoo sanaaf Gooftaa bira kan turan hundumtuu urgaa foolii shittoo sanaatiin gammadanii jedha. Ilaalaa. Fooliin shittuu sanaa akka ba'uu fi dirqama bilqaaxxiin shittoo sanaa cabuutu isarra ture. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irratti yoo ilaallu namoota gaddi mana isaanii keessatti gale sababa Al'aazaariin obboleessi isaanii jalaa du'een Maartaaf Maariyaam maatiin isaanii hundumtuu lapheen isaanii gaddaan cabee darbe. Gaddi laphee isaanii garuu fayyina obboleessa isaaniitiif sababa ta'e Gooftaa Yesuus Kiristoosiin mana isaaniitti affeere. Lapheen isaanii cabee, lapheen isaanii gaddaan guutamee bakka jirutti Kiristoos Yesuus boo'icha isaanii ilaalee gala jarreen kanaa dhufuudhaan mana isaanii keessa seenuudhaan nama du'ee halkan 4 boolla keessa ture du'a keessaa maqaa duwwaa waamuudhaan du'a keessaa yookaan awwaala keessaa kaaseedha. Waa'ee gochaa isaatiin maqaa Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Mata Waaqayyoo dubbii hafuuraa keessatti dirqama, dubbii kiristinnaa keessatti dirqama, cabiinsa keessa darbuun dirqama ta'a. Cabiinsi bifni isaa adda adda ta'uu danda'a. Namoonni baay'een dubbii Waaqayyoof amanamanii ittuu jiranii bara jireenya isaanii guutuu garuu gaddaan darbu. Bara jireenya isaanii garuu gadadoo keessa jiraatu. Dhabiisa keessa jiraatu. Dubbatanii dhugaa dhabu. Dhugaa baatanii jalaa dhokata. Kanaaf kan kana fakkaatu jireenya isaanii keessatti deddeebi'a. Sanas ta'e kanas garuu namoonni amantaadhaan jabaatanii fuula Waaqayyoo yeroo hundaa dhaabbatanii Waaqayyoo biraa deebii akka argatan dubbiin sagalee Waaqayyoo nutti dubbata. Yoo tureyyuu Waaqayyoon kan dursuu hin jiru. Dhugumatti hin dhufaa eegeedha. Mee seenaa wangeela keessaa yookaan macaafa qulqulluu keessaatii namoota obsaan Waaqayyoon eeggatanii dhugumatti Waaqayyoos dhufee gidduu isaaniitti argamuudhaan deebii namoota ni laateef namoota muraasa waliin ilaalla. Waaqayyoon hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Jalqaba irratti
fakkii obsaa kan ta'e hangafa abboota yeroo hundaa maqaan isaa fakkiidhaan kan ka'u abbaa keenya Iyyoobin ilaalla. Macaafa Iyyoob boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasee hanga boqonnaa 42tti seenaa jiru gabaabinaan ilaalla. Ummata Waaqayyoo. Iyyoob yeroo hundaa fakkii biyya lafaa obsaaf fakkii kan ta'e amantaadhaan fakkeenya kan ta'e Waaqayyoon turanii eeggachuudhaaf fakkeenya kan ta'edha. Macaafa Iyyoob boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti akkasidha. Biyya Hotsaa jedhamtu keessatti nama Iyyoob jedhamu tokko turedha. Nama maal jedhamu ture? Nama Iyyoob jedhamu ture jedhee jalqaba. Seenaa seenessa. Seenaan isaa baay'eedha. Jalqaba duwwaarra wanta jiru ilaalla. Nama Iyyoob jedhamu tokko ture. Innis hirrina kan hin qabne, nama yaada qajeelaa, nama Waaqayyoon sodaatu, hamaarraas kan gore tureedha. Waa afur kaa'eera ummata Waaqayyoo. Maal jedhee? Tokkoffaarratti hirrina kan hin qabne, nama foon uffatu ta'eetu jiru akkamittiin namni hirrina dhaba? Sagalee Waaqayyoo garuu Iyyoobiif ragaa ba'uudhaan jalqaba. Sagalee Waaqayyoo gaafuma jalqabu waa'ee Iyyoob eenyu akka ta'e maalummaa Iyyoobiin gaafa dubbatu nama hirrina hin qabne tureedha. Lammaffaa irratti nama yaada qajeelaa, nama maali ture? Nama maali ture? Lammaffaa isaa ilaalaa, nama yaada qajeelaa ture. Sadaffaa irratti nama Waaqayyoon sodaatu tureedha. Nama Waaqayyoon sodaatu. Akkamittiin Waaqayyoo sodaachuu jechuun tarii humna qabeessa waanta ta'eef darbatee dana buusaa. Tarii Waaqayyoo humna qabeessa waanta ta'eef jireenya koo barbadeessaa jedhee sodaatee laata? Sodaa jaalalaa Waaqa isaa sababa ta'eef oolchee kan isa bushu isa waanta ta'eef fayyaa isaa kan eegu maatii isaa kan diddiiru isa waanta ta'eef bakka hunduma isaa jireenya isaa gidduu seenuudhaan haala kan mijeessuuf isa waanta ta'eef sodaa jaalalarraan kaasanii sodaatan jechaadha. Kanaafiti nama Waaqayyoon sodaatu hamaarraas kan gore tureedha. Maqaan Waaqayyoo kan ulfaatee ta'u. Maalirraan kan gore ture? Hamaarraas kan gore ture. Jarreen arfan kun jireenya keenya keessatti deddeebi'anii nu barsiisuun dirqama ummata Waaqayyoo. Kan sagalee kana dhaggeeffachaa jirru ragaa macaafni qulqulluu Iyyoobiif ba'eedha. Nama qajeelaa ture, hanqina kan hin qabne ture, Waaqayyoon kan sodaatee deddeebi'u ture, hamaarraas kan gore ture. Mee yaadaa sammuu keessanitti namni akkasii raawwiinsaa maal ta'uu qaba? Namni qajeelaan, namni hanqina hin qabne, waan hundumaan guutuu namni ta'e, sodaa Waaqayyoo keessa isaatti kan qabu, Waaqayyoof abboomamee namni jiraatu, cubbuu namni hin hojjenne, raawwiinsaa maal ta'a jettanii yaaddu? Ummata Waaqayyoo sammuu keessan keessatti qabadhaa. Nama akkasii ture erga jedhe booddee ijoollee durbaa 3, ijoollee dhiiraa 7, dimshaashat ijoollee 10 qaba ture. Amma amala Iyyoobiif nama fuuraa ta'uusaa Kiristinnaa Iyyoobiin dubbate. Ittaansee maal jedhe? Waa'ee qabeenyaa isaa nutti hima. Qabeenyaan biyya lafaarraa qabus maal jedhe? Hoolota 7,000. Hoolota meeqa qaba? Sababni isaa ummata Waaqayyoo jabana sana doolaara lakkaa'uun hin turre. Bara sana keessa birrii lakkaa'uun hin turre. Warqee lakkaa'uun hin turre. Bara Iyyoobbaa keessa keessumatti biyya ba'aa keessaati namoonni jiraatanii kan isaan lakkaa'an qabeenyaan isaanii kan inni madaalamuuf ilaalamu horiidhaan ture. Kanaaf maal jedhee hoolota 7,000 qaba ture. Gaala 3,000, qotiyyoo cimdii 500, harree dhaltuu 500 qaba ture. Waa'ee qabeenyaa isaa nutti maa jira laala. Qabeenyaan Iyyoob jabana isaa keessatti isa kan gitu hin turre.
qabeenyaan guddaan gaaladha, qabeenyaan guddaan qotiyyoodha, qabeenyaan guddaa hoolota turan wanta ta'eef qabeenyaa isaa kenna lakkaa'ee fi kaa'ee macaafni lafaa kee miti uummata Waaqayyoo. Badhaadhina isaa agarsiisuuf, qabeenyaa isaa agarsiisuuf, nama mamii amma akka ture, nama guddaa akka inni ture agarsiisuuf kana hundaa dubbate. Kana booddee ijoollee 10 qabeenyaa amma kana lafa inni qabatee jiraatutti ijoolleen isaa 10 kun dabareedhaan mana obboloota isaanii keessatti deddeebi'uun mana obboloota isaanii keessatti ol affeeranii nyaata nyaatu dhugaatii sin dhugu turanidha. Eessatti ol affeeraa turanii? Mana obboloota isaanii. Ijoolleen dhiiraa warri 7 nyaataaf dhugaatii qopheessuudhaan, ijoolleen dhiiraa warri 7 waan dhugamu qopheessuudhaan dabareedhaan mana obboloota isaanii dhaqanii nyaatanii dhugu. Warri durbaa waan qopheessan hin qaban. Affeerraa kana irratti garuu hin hirmaatu turanidha. Maarree Iyyoob affeerraan kun erga dhume booda ijoollee isaa walitti qabee tarii lafa nyaatanii dhugan kana keessatti Waaqayyo isaanii gaddisiisaniiru laata? Darbaa haasa'aniiru laata? Waaqayyo mufachiisaniiru laata jechuudhaan ijoollee isaa waame eebbisaa. Waa'ee ijoollee isaatiis Waaqayyo fuulduratti aarsaa dhiyeessaa, ijoollee isaas qulqulleessaa turedha. Waa'ee isaa maqaan Waaqayyo kan ulfaatee ta'u. Iyyoob adeemsisaa dubbii hafuuraa keessatti bishaataa ta'uusaa hamma kanatti nutti agarsiise. Kana booddee gaaf tokko akkas ta'e jedhee jalqaba. Macaafa Iyyoob boqonnaa 1 lakkoofsa 6 irratti gaaf tokko akkas ta'e jedhee jalqaba. Ijoolleen Waaqayyoo fuula Waaqayyoo dhaabbatanii. Lafa ijoolleen Waaqayyoo dhaabbatanitti fuula Waaqayyoo namoonni Waaqayyoon abdatanii kan deddeebi'anii ergamoonni Waaqayyoo tajaajilaaf fuula Waaqayyoo gaafa isaan dhaabbatan seexanis fuula Waaqayyoo dhaabbate jedha. Gargaarsaaf laata? Waa'ee namootaa Waaqayyoon kadhachuuf laata? Waaqayyoo bira araaraaf eebba fuudhee namootaaf laachuuf laata? Seexanni kan inni dhaabbatu garuu fuula Waaqayyoo dhaabbatennis taraa galee tartiiba isaa eegee akkuma qulqulloota warra qaanii Waaqayyoo wajjin haasa'uuf fuula Waaqayyoo dhaabbateedha. Ummata Waaqayyoo seexanni fuula Waaqayyoo kan inni dhaabbatee Iyyoobitti himata banuudhaaf. Iyyoobiin maal gochuudhaaf? Himatatti banuudhaaf. Yeroo hundaa dubbii hafuuraatti gaafa dhaabbannu, yeroo hundaa dubbii hafuuraatti gaafa jaalannu seexanni himata nurratti bana. Seexanni karatti nu rukutu, karatti nu dogongorsu, daandii qajeelaa irraa karaa nuti itti deebinu bulee kee halkaniif guyyaa boqonnaa isaa dhabee nurratti mala. Seexanis fuula Waaqayyoo dhaabbate. Waaqayyo sittiin jedhe seexanaan eessaati dhuftaa jedhee gaafate. Seexanis deebiseef addunyaa mararra naanna'an ture, biyya lafaan daawwadhee ittiin jedhe. Waaqayyos deebisee seexanaan akkamii garbicha koo Iyyoobin agarteere? Eenyuun agartee? Garbicha koo Iyyoobin agarteere? Ummata Waaqayyoo. Silaa macaafatu ragaa ba'aa fi ture Iyyoobiidhaaf. Amma garuu Waaqayyo ragaa ba'aa jira. Seexani fuula Waaqayyoo gaafa dhaabbatutti erga biyya lafaarra naanna'aa turte ta'e agarteettaaree garbicha koo Iyyoobin. Nuti garboota eenyuti laata kiristaanotaa? Waaqayyo dhuguma isin garboota kooti nuun jedhaa laata? Garbummaan kan nu qabate, garbummaan kan nu bite anaaf isiniin maal laata? Waaqayyo Iyyoobiif ragaa ta'e. Iyyoob garbicha kooti. Anatti amanatee nama deddeebi'u, anaan amanee nama jiraatu, hanqina nama hin qabne, nama qajeelaa, sodaan koo laphee isaa keessa kan bulee nama deddeebi'u kun garbicha koo ta'uu qaba. Garbummaan kan hin bite anadha. Kooluu kan inni galee jiru ana biradha. Irraan kan hafe namni adda biraa garbummaan biteen jiru. Kanaafi garbicha koo Iyyoobin agarteettaattiin jedhe. Eeyyee argeera. Seexanii deebise. Amma ragaa Waaqayyoo dhaggeeffadhaa. Seexanaan Waaqayyoo jedhe biyya lafaarratti erga Iyyoobin agarte namni akka isaa hirrina hin qabne kan akka isaa
nama yaada qajeelaa ta'e akkasaa nama waaqayyoon sodaatu nama akkasaa hamaarraa kan gore biyya lafaarratti agartee taare eenyu gaafachaa jira? Eenyuun gaafachaa jira? Seexana. Waaqayyo seexana gaafate nama qajeelaa akka Iyyoobiin sodaa waaqayyoo keessatti kan qabu hanqina nama hin qabne gaarummaan nama deddeebi'u erga biyya lafaa keessa deddeebite nama akka Iyyoobiin agartee taare ittiin jedhe. Seexannis waaqayyoon deebisee in agarre. Maal godhu Iyyoob? Qabeenyaa isaa eebbistee dallaa taatee marsitee fayyaa isaa laattee fi ijoollee isaa eebbistee wanta inni harka isaatiin qabe hunduma isaa waan eebbistee fi maaliif nama qajeelaan ta'u? Maaliif sodaa keetiin hin deddeebi'u? Maaliif nama gaarii hin ta'ure? Ittuu akka kee ol kaaste qabeenyaa Iyyoobiin harkaan qabde yookaan qabeenyaa Iyyoobiin osoo barbadeessite ifaa bilisatti arraba isaa ol kaasee si arrabsatti hin jedhe seexan waaqayyoon. Waaqayyo seexanaan jedhe bendeemi qabeenyaan isaa hundumtu sirka jira lubbuu isaatti garuu hin bu'in. Maal isaatti hin bu'in? Lubbuu isaatti hin bu'in. Qabeenyaa isaa garuu akka barbaadde godhi waan barbaadde irratti raawwadhu ittiin jedhe. Seexanas waaqayyo biraa ajaja kana fudhachuudhaan namoota adda addaa biyya adda addaa irraatii kakaasee qabeenyaan ni qabu bifa adda addaatiin karaa adda addaatiin akka jalaati barbadaa'u akka jalaati manca'u taasise. Maal ta'e? Qotiyyoon Iyyoob qabu 500 harroonni isaa bakka tokko ta'anii osoo isaan dheedanii namoonni biyya Saabaa jedhaman dhufanii tiksoota billaadhaan qalanii barbadeessanii qabeenyaa Iyyoob harrootas qotiyyoolee hunduma isaanii hooffatanii jalaa furatanii deemanii. Namichi tokko fiigaa achi keessaa ba'ee dhufee Iyyoobiin itti dubbate. Iyyoob saboonni biyya Saabaa qabeenyaa kee hooffatanii deemanii qotiyyoo kee harroota kee oofanii deemanii tiksisootas billaadhaan qalanii ana duwwaa harkaa ba'ee kana sitti dubbachuu dhufee ittiin jedhe. Iyyoob kana ittiin dhaggeeffatee hin fixiin nama adda biraan ammas fiigaa dhufe. Iyyoob ittiin jedhe ibiddi waaqayyoo biraati kunoo bantii waaqaa keessaa gadi roobee hojjetoota keessa qabeenyaa keessa barbadeesse ana duwwaa harkaa ba'ee kana sitti muudhaaf dhufeedhe. Iyyoob ammas gadda lammaffaa lafa ni dhagaa jiru gurra isaa keessattuu kun jiru haasoftuun adda biraa yookaan immoo odeeffannoon adda biraa ammas dhufeef. Maal jedheen adda biraan? Iyyoob jarreen kalaadotaa fiigaa dhufanii tiksoota ajjeesanii gaalota oofanii fuudhanii deemanii. Ilaalaa otoo nu taane amma akkam taana? Namni dhukkuba adda addaa qabu yeroo sanadha kan inni duummata waaqayyoo. Iyyoob irratti garuu hanqina akka inni hin qabne nama qajeelaa akka inni ta'e waaqayyoon akka inni amanatu asirratti ilaalla. Odeeffannoo gargadee dhaggeeffachaa jira. Qabeenyaan isaa akka jalaa barbadaa'aa jiru. Abiddi samii keessaa gadi buutee qabeenyaa isaa akka isheen guggubaa jirtu dhaggeeffachaa jirra. Kanattuu inni dhaggeeffachaa jiru ammas namni adda biraan fiigaa dhufe. Iyyoob ijoolleen kee mana obboloota isaanii sangafaa keessatti osoo isaan nyaatanii dhugaa jiranii qilleensi jabaan tokko lafa onaa keessaa ba'ee dhufe mana sana rukute. Mannis diigame ijoolleen kee lafa isaan taa'anii nyaatanii dhugaa jiran irratti kufe manni sun ijoollee kee hunda isaanii ajjeese jedhee itti dubbate. Amma mulfaataadha gaddi Iyyoob. Mardoon Iyyoob dhaggeeffachaa ture cimaa akka ta'e nuu gala. Sila sagalee waaqayyoo qulqullummaa isaa ragaa ta'aafi ture. Sila sagalee waaqayyoo Iyyoob nama waaqayyoo amanaa akka inni ta'e dubbachaa ture. Amma garuu faallaa kana dhaga'aa jirra. Qabeenyaan isaan barbadaa'e ijoolleen isaa jalaa dhumte. Iyyoob irraa maal dhaggeeffannummaa? Deebiin waaqayyoof deebisu maal ta'uu qaba? Iyyoob garuu waan hunduma isaa keessatti hin ka'e uffata isaa tarsaasee hin boo'ee hin gaddee mataa isaa sinaaddate lafatti gadi gombifamee
himboe akkasis jedhe yaa Waaqayyo gara haadha koo keessaati qullaa koon dhufe gara awwaalaattis qullaa koon deebi'a kanaaf kenne si kan fudhate si maqaan kee yeroo hundaa kan ulfaate haa ta'u jedhe maqaan Waaqayyo kan ulfaate ta'u ammayyuu maqaan Waaqayyo kan ulfaate haa ta'u Daawit faarsaa isaarratti faarsaa 134 lakkoofsa 6 irratti Waaqayyo wanta barbaade Waaqayyo wanta jaallate hundumaa raawwate jedhe Waaqayyo waan barbaade hunduma isaa raawwate Ijoobis wanta jireenya isaa keessatti ta'e hunduma isaa Waaqayyo biraatii ta'e Waaqayyo biraa wanta ta'e hundumtumoo gaarummaa ta'a kanaaf maqaa Waaqayyo kan ulfaate haa ta'u jedhe eenyu nama afaan eenyurraa dhageenyu kana bara keenya keessatti jabana keenya keessatti ittuu miidhamu osoo qimmiidhamu yaa Waaqayyo galata kee kan jedhu eenyurraa dhageeffannu mata Waaqayyo Iyyoobin bakka Iyyoob yoo buutanii of ilaaltan qabeenyaan inni dhabeef rakkoon isarra ga'aa jiru baay'ee tokko ulfaataadha Iyyoob garuu kana hundaa keessatti Waaqayyoon hin gaddisiisne hamaas hin hubbanne Waaqayyo kana goote jedhee Waaqayyoon hin addeessineedha maqaa Waaqayyo keenya kan ulfaate ta'u kana booddee seexanni ammas fuula Waaqayyo dhaqe seexanni fuula Waaqayyo gaafa dhaabbatutti Waaqayyo seexanaan jedhe eessaa dhufte yaa seexanaa biyya lafaarra naanna'an ture dabaltee garbicha koo Iyyoobin agarteettaattiin jedhe Waaqayyo eeyyeen argeera agarteetta mitiiree qabeenyaa isaa akka mancaasuuf ijoollee isaa akka ajjeesuuf ati anaan kakaastee turte Iyyoob irratti inni garuu hanga ammaatti qajeelummaa isaatti yookaanis immoo nama gaarummaa isaa agarsiisaa jira qajeelummaa isaatti jabaatee jira jedhe seexanii deebisee maal godhu namni lubbuu isaaf gaafa jedhu maal wanta hin godhin maaltu jira bakka lubbuu isaatii mucaa isaa laataa bakka lubbuu isaatii qabeenyaa isaa laataa kanaaf akka lubbuu isaatti ati jalaan buuneef qabeenyaan isaa gaafa barbadaa'u ijoolleen isaa gaafa duutu qajeelummaa isaatti jabaatee dhaabbatee siinsi galateeffate jedhe Waaqayyo sittiin jedhe Iyyoo seexanaan ammas harka kee keessa jira Iyyoob beellaqiitii waan barbaadde irratti raawwadhu jedhe seexanii gammadee fuula Waaqayyo ba'ee gara Iyyoobii deemuudhaan aarii irraa qaba wanta ta'eef faana miilla isaatii jalaa kaasee hanga gubbee mataa isaatiitti madaadhaan rukuteedha maaliin rukute madaadhaan rukute madaa hamaa madaa cimaa bitaa mirgatti akka inni hin galagalleef dugdaan akka inni hin ciisneef namni illee gargaaree akka hin galagalchineef qaamni isaa hundumtuu raamma'ee madaadhaan rukutamedha yeroo kanatti Iyyoob bitaan mirga isaa gaafa ilaalu namni tokko bira hin jiru qobaasaa ture qiraacii fuudhee qiraaciidhaan qaama isaa yookaan madaa isaa hooqqachuutti ka'eedha qaama isaa sukkumutti ka'e madaa isa oosisu gaafa hooqamu kan dhiigu jireenya isaa kan fokkisiisu eenyummaa isaa kan nama irraanfachiisu madaa hamaatiin seexanni faana miilla isaatii kaasee hanga gubbee mataa isaatiitti madaadhaan rukute jedhe haati manaa isaa fiigaa dhufte Iyyoob ammayyuu qajeelummaa keetti jabaattee jirta ati akkam nama gawwaadha akkam nama raatuudha sittiin jette amma yoomitti dhaabbatta Waaqayyo kanas arrabsiti duun keessa laasi nafuuttiin jette madaasaa baatee gaddaman romaansi isaati ciniinnatee qabatee ati dubartoota orra kachacholoo keessaa dubartoota orra dhibaa'oo keessaa orra tuffatamoo keessaa ati ishee tokko fakkaata waan hunduma isaa bareechee haala hunduma isaa baay'isee Waaqayyo gaafa nuuf laate harka kee diriirsitee gammaddee simatte Waaqayyo moo jaalala isaa rukuttaan gaafa nutti agarsiisu inni kun nuuf hin ta'u jennee Waaqayyo irratti arraba hadheessu nurra jira kanaaf Waaqayyoof naaf kenne Waaqayyoof furate ammas maqaan Waaqayyo kan ulfaate haa ta'u jedhe mee Waaqayyo keenya galateeffannu hammas taanaan mata Waaqayyo girraa keessa taanii Waaqayyoon kan galateeffatan namoota muraasadha
bu'aa waaqayyoon kan galateeffatan dhabaa waaqayyoon kan galateeffatan dhukkubsachaa waaqayyoon kan galateeffatan namoota muraasa jira biyya lafaa keenya kana keessatti. Iyyoob garuu murteesse dhugumatti yoo tureyyuu hin dhufa fulmaata nan argadha waaqayyoo koo biraa kanaaf obseen eeggachuu qaba jedhe. Yoo tureyyuu dhuguma dhufa waaqayyoon dursee furmaata kan naaf laatu hin jiru jedhe. Qajeelummaa isaatti obsee dhaabbate hin murteesse Iyyoob. Murteessuun barbaachisaadha kiristaanotaa. Murteessuun barbaachisaadha. Namni harkisaa abidda keessa galee tokko qubisaa tokko jalaa gubattee harka arfansaa qubni arfansaa gaafa afan orra arfanii keenya keessaa oolchachuuf carraaquu qaba malee inni tokko erga gubatee orri kun isa dhuman kaa jedhee abiddatti gamuu hin qabu. Murteessuuf isa jiraata keessaa baasuudhaaf. Miti qubni tokkoonsaa kan gubate qubni arfansaa kan jalaa gubate qubni tokko yoo hafte ishee hafte sana abidda keessaa baasuuf carraaquu qaba malee uummata waaqayyoo erga jalqabee naa raawwatu kana booddee gatii maalii naaf qabdi kunis jedhee quba isaa ishee haftee abidda keessatti hin darbatu. Kan akka godhu jiraa? Kan akka godhu jiraa hoo? Hin jiru. Sababni isaa qubni tokkoon kun hin gargaarti. Tarii gurra isaatti nooqqata yoo inni kaan dhibe. Gurri isaa gaafa hoosisitti nooqqata. Kana caalmaatti moo maaltu beeka? Guyyaa gaafa gaa'ila isaatii qubeelaatti dirachuu hin danda'a. Dubbii hafuuraa keessattis gubadheera si'a tokko qubni koo arfan gubataniiru. Ijoollee koos dhabeera. Qabeenyaan koos barbadaa'eera. Seenaan koos xuraa'eera. Kana booddee an maaltu naaf ta'a? Of ajjeesu yookaanis immoo of barbadeessu akkuma na jalqabeetti anaanis na furatee hadeemu. Waaqayyo kana arrabseen du'a hin jenne Iyyoob. Laphee Iyyoobiif laate waaqayyo hunda keenyaaf nu arjoo. Waaqayyo Iyyoobii wajjin akka haasa'een fagoo irraatii hiriyaa sadii qaba ture. Hiriyoonni isaa Iyyoobiin waa'ee isaa dhaga'anii jajjabeessuuf dhufanii. Namoota meeqa dhufe? Namoota meeqa dhufe? Hiriyoota Iyyoob. Hiriyaa jedhamanii gadda isaa hirmaachuudhaaf duukaa boo'uudhaaf gorsuudhaaf jajjabeessuudhaaf namoonni sadii dhufanidha. Garuu ta'anii jajjabeessuu mannaa ta'anii madaa isaatti cabeessu. Boo'icha isaatti ammeessu. Iyyoob tarii waaqayyoon gaddisiisteetta taati mee qalbii jijjiirradhu. Iyyoob osoo hin beekin hojii keetiin yookaan arraba keetiin waaqayyoon gaddisiisteetta ta'a mee qalbii kee jijjiirradhu jedhanii madaa isaa jalaa tuttuqu turanii. Yoo tureyyuu waaqayyoon kan dursu hin turre. Jireenya Iyyoob keessatti gidiraa isaa keessatti maatii isaa dhabee haati manaa isaa gantee dhiistee deemtee qabeenyaa isaa keessaa harka duwwaatti hafee maqaan isaa xuraa'ee hiriyoonni isaa isa gaddisiisanii gidiraa baay'ee keessa gaafa inni darbutti waaqayyo samii irra taa'ee ilaala. Eessa taa'ee ilaala? Waaqayyo jireenya Iyyoob keessatti ni ilaala. Boo'icha Iyyoob keessatti ilaalaa jira. Tarii uummata waaqayyo jaalala isaa waan gaarii yookaan oolmaa gaarii nu horuu duwwaadhaan miti kan inni nu mul'isu. Waaqayyo ibidda keessatti jaalala isaa hin mul'isa. Waaqayyo balaa konkolaataa keessaa nu hambisuudhaan jaalala isaa nuuf mul'isa. Waaqayyo gadadoo keessatti nu darbatee achi keessatti jaalala isaa nuuf mul'isa. Waan gaarii qofa hin eeginaa. Gaafa nyaattanii quuftan, uffattanii isinitti miidhagu, hojii gaarii gaafa argattan, mindaa baay'ee gaafa lakkooftan, seenaa guddaa gaafa argattan, taayitaa aboo guddaa gaafa argattan qofa waaqayyo na duukaa jira. Jaalala isaa naaf mul'isee hin jedhinaa. Gidiraa keessatti jaalala isaa mul'isa. Maal keessatti jaalala isaa mul'isa? Ijoollee sadanuu abidda keessatti duukaa darbatamuudhaan abidda keessatti jaalala isaa mul'iseera. Maqaan isaa kan ulfaatee ta'u. Abidda qofa keessatti mini. Gidiraa keessattis eenyummaa isaa agarsiisa. Iyyoobiin jaalala isaa agarsiisaafii jira. Waaqayyo sila ragaa ba'eef Iyyoobiif. Waaqayyo sila waa Iyyoobiin seexana fuulduratti labse. Eenyummaa isaa kan dubbate Waaqayyo amma Iyyoobiin qimmiidaa jira laata dhuguma. Jibbarraa godhateetii laata Waaqayyo garuu qulqullina Iyyoob addunyaan mara furatee biyya lafaa amanee fakkeenyummaa Iyyoob irra dhaabbatee amantaa isaatti akka jabaatuuf
waaqayyo jireenya Iyyoob keessa darbee anaaf isiniin nu barsiisuufidha. Yoo tureyyuu waaqayyoon kan dursu hin jiru. Yoo tureyyuu waaqayyo kan dursu hin jiru. Waaqayyoos girraa baay'ee booddee, rukuttaa baay'ee booddee, gadda baay'ee booddee Iyyoobiin haasofsiise. Iyyoob gidiraa keessa taa'ee galateeffate isiniin jedheera. Arraba isaatiin waaqayyoon hin hadheessine jedha. Waaqayyoon ittiin jedhe. Kan naaf laates kan furates si'i maqaan kee ulfaatu. Kan naaf laate kan harkaa furates si'i waan garaa kee moo raawwadhu jedhe. Iyyoob abboota isaa darbanii. Iyyoob kanaan dura gurra isaatiin waa'ee waaqayyoo gaarummaa isaa dhaga'aa ture. Jaalala waaqayyoo dhaga'aa ture. Waaqayyoo dhukkubsataa miti. Waaqayyoo isa abdii kutee miti. Du'aa boolla keessa akka inni kaasu, lubbuu akka inni itti dhaabu, nama gidduu akka inni deddeebi'u, akka waaqayyoo hojii akkasii hojjechuu danda'u Iyyoob gurra isaatiin dhaga'aa ture. Maarree maal jedhee macaafa Iyyoob boqonnaa 42 lakkoofsa 1 irratti Iyyoob gaafa dubbatutti akkas jedha. Ani kanaan dura waa'ee kee gurra kootiin hin dhaga'aa ture. Arra garuu iji koo si agartee. Laala. Kanaan dura maaliin hin dhaga'aa ture? Gurra koon waa'ee kee dhaga'an ture. Arra garuu iji koo si agartee. Gaarummaa kana irratti mul'isaa jirta. Gaafa nuuf ilaalu eenyu qoricha osoo hin dibiin, eenyu madaa koo osoo irraa hin xaragii hin haxaayin, madaan irraati harca'ee Iyyoob qaama isaa ijoollummaa isaa argachaa dhufe maqaan waaqayyoo kan ulfaatee ta'u qulqullina isaatti deebi'aa jira. Galata Iyyoob keessaan waaqayyo daawwaa fidee dhufe. Obsa Iyyoob keessaan waaqayyo qoricha fidee dhufe. Iyyoob waan dhangala'aa gaafa dibatu nagarre. Faashaan dhanna isaatti gaafa marsamu hin mul'anne. Garuu madaan Iyyoob irraa harca'aa. Qaamni Iyyoob inni durii deebi'aa. Kan gaggalagalu hin dandeenye bitaa mirgatti mirgaa bitatti duddaan garaan ciisutti ka'e bakka dhukkuba isaa keessaa ol ka'ee dhaabbate. Iyyoob ammas hanqina isaa keessatti yookaan dhabeenya isaa keessatti waaqayyo isaa kan galateeffachaa ture. Ammas waaqayyo seenaa isaa gaafa haaromsu waaqayyo isaa hin galateeffate. Gooftaa isaa hin galateeffate. Waaqayyoos Iyyoobiin kan gaddisiisaa turan hiriyoota isaatiin ittiin jedhe. Isin garbicha koo Iyyoobiin baay'ee gaddisiistan. Waan baay'ee irratti haasoftan. Waa'ee isaa baay'ee labsitan. Hin amantan. Laphee isaa madeessitani. Iyyoobis anis isinitti gaddeera. An akkan dhiifama isiniif taasisuuf gara Iyyoob dhaqaa. Harka fuudhaa. Hoolota 7. Saawwa 7. Fuudhaa dhaqaa Iyyoob biratti aarsaa isiniif dhiyeessu. Iyyoob waa'ee keessanis akadatu anaan. Anis kadhata Iyyoobiin dhaga'een cubbuu keessan isiniif dhiisaa. Maal keessan isiniif dhiisaa? Kadhata eenyu dhaga'ee? Maqaa waaqayyoo kan ulfaatee ta'u. An kadhata Iyyoobiin dhaggeeffadheen cubbuu keessan isiniif hin dhiisa. Baay'ee yakkitaniittu. Kanaaf harka fuudhaa dhaqaa Iyyoobiin dhiifama gaafadhaa. Fuudhanii Iyyoob bira dhaqan. Iyyoobis waa'ee isaanii hin kadhate. Waaqayyo jarreen sanaafis dhiifama isaaniif taasiseedha. Yoo tureyyuu waaqayyoon kan dursu hin jiru. Waaqayyo yeroo kanatti maal godhe? Qabeenyaa Iyyoobii, fayyaa Iyyoobii dachaa godhee deebise. Iyyoob kanaan dura ijoollee 10 qaba ture. Ijoollee 10 deebisee fi seenaa isaanii garuu dachaa godhee labseef biyya ba'a biiftuu keessatti akka ijoollee Iyyoobiin kan miidhagan, ijoollee Iyyoobiin kan gitan hin turre. Iyyoobis dhala argee hanga dhala afuraffaatti argee gaddisaaf gidirasaa booddee waggaa 140 jiraatee addunyaa kana irratti darbeedha. Maqaa waaqayyoo keenyaa kan ulfaatee ta'u. Seenaa Iyyoobiin kana fakkaata uummata waaqayyoo. Jireenya keenyatti gaafa finnu waaqayyoon dursee Iyyoobiidhaaf qabeenyaa kan ta'e hin turre. Hiriyoonni isaa hidhii isaanii xuxan irraan kan hafe horii walitti buusanii mana yaalaa hin geessine. Horii walitti buusanii qabeenyaa isa duraanii deebisuu mitiiti. Muraasa isaallee akka inni furatee argatee qabeenyaa qaba jedhee ittiin jajjabaatuuf waan xiqqoo ishee yaanneefi waaqayyoon dursee Iyyoobiif qabeenyaa kan ta'e hin turre.
Waaqayyoon dursee Iyyoobiidhaaf fayyaa kan ta'e turre. Waaqayyoon dursee Iyyoobiidhaaf zayita kan ta'e turre. Gadda Iyyoob keessatti Waaqayyoon dursee Iyyoobiin kan jajjabeesse hin jiru. Yoo tureyyuu Waaqayyoon kan dursu hin jiru. Jireenya keenya keessattis kan mul'atu kanadha. Tarii qabeenyaa hedduu qabaatanii turanii harka isaanii duwwaafanii leexaa isaanii mana kan ta'an namoota baay'ee jiru. Nuti qubatti qabna. Kun kana booddee naman ta'u. Eessaa kaa kun kana booddee jireenya maal ergata kun kana booddee hamma inni nutti qoose amma inni maqaan isaa biyya lafaa irratti labsame dabareen kan keenya waa'ee keenya labsamaa gidiraa isaa dubbatamaa iyyummaa isaa labsamaa fi dadhabina isaa dubbatamaa fi jedha biyyi lafaa. Waaqayyo garuu obsaan kan isa eeggataniif gidiraa keessatti turanii Waaqayyoon kan eeggataniif yoo tureyyuu bakka isaanitti deebisuuf amanamaadha. Iyyoobiin bakka ganamaatti isa deebise, jireenya isaatti isa deebise, qaama isaatti isa deebise, horii isaatti isa deebise, eenyummaa isaa ganamaatti deebise. Waa'ee isaa addunyaan marri akka haasa'uuf Waaqayyo isa taasiseera. Fayyummaan qulqullootaa jedha. Qulqulloonni fayyummaan isaanii nama biraa osoo hin ta'in Waaqayyo biraatii jedhamee faarsaa Daawit irratti akkuma barreeffame. Fayyuun qulqullootaa, daawwaan qulqullootaa namoota biraa miti Waaqayyo biraati jedha Daawit. Eenyu biraati fayyuun qulqullootaa? Qorichi qulqullootaa eenyu biraati? Waaqayyo biraa eeggachuu qaba. Kanaaf yoo tureyyuu Waaqayyoon kan dursu hin jiru. Lammaffaa irratti seenaa nama baay'ee jireenyi isaa fakkiinuuf ta'u tokko agarra. Namni kunis Yoosefidha. Yoosef ijoollee Yaaqoob keessaa isa 11ffaadha. Abbaan isaa bara dulluma isaa keessa kan argate baay'ee kan jaallatu ture. Yoosefis abbaa isaatiif in ajajama. Umuriin isaa gaafa waggaa 17 ta'u tiksee obboloota isaa duukaa ba'ee tiksee yookaanis immoo hoolota tiksaa ture. Maarree yeroo hundaa xinnummaa isaatti kaasee hafuura Waaqayyoon kan jabaate waanta tureef dubbii Waaqayyoo waanta gadi fageenyaan beekuuf Waaqayyo yeroo hundaa bifa adda addaatiin mul'ataan Yoosefin haasofsiisaa ture. Mul'ata argu kana immoo obboleessa isaattis abbaa isaattis hin dubbata ture. Obboloonni isaas irratti naafu. Abbaan mul'ataa hin dhufe kunoo. Inni abbaan keenya baay'ee jaallatu mucaan sooressaa. Nutoo ijoollee ormaati. Nutoo kana ijoollee abbaa buddeenaati. Siif abbaa keeti jechaatti qoosaa. Yoosef irratti waa'ee isaa baay'ee dubbatu turan. Yoosef garuu abbaa isaaf ajajamee mana keessattis alattis ergamaa ture. Maarree gaaf tokko maal ta'ee Yoosef obboleonni isaa lafa isaaniitti tiksummaa irratti bobba'anii jiranitti abbaan isaa fayyummaa ijoollee obboloota keetiif horiin koos akka isaan fayyaa ta'an dhaqi ilaali jedhee gaafa inni ergutti fagoo irratti ilaalanii inni gammadee obboloota koon ergadhee fayyichaan gaafa deemu isaan garuu kunoo abbaan mul'ataan dhufe. Yeroo hundaa nu bobeessa keessa keenya nurraati adda inni jireenyi isaa kanaaf kottaa hin ajjeesna jedhanii obbolaa isaanii irratti mari'atanii. Obbolaan bara obboleessa isaa irratti ka'ee jirudha. Bara keenya keessattis kenna mul'ata kiristaanotaa namoonni baay'een obboloonni isaanii osoo isaan beela'anii quufanii kan ofirratti balaqamantu jiru. Obboleessa keenya illee hin ajjeessu. Waan fedhe yoo ta'e obboleessa kaasnee boolla keessatti illee darbanna. Yookaan ofirraa fageessina malee hin ajjeesnu jedhee. Dhugumayyuu hangafa waanta ta'eef gaddee obboleessa isaanii fuudhanii qarshiitti jijjiiranii biyya ormaatti gurguratanii. Eenyuun gurguratanii? Yoosef maal isaanii ture? Obboleessa isaanii. Obboleessa ofii horiitti jijjiiruu. Obboleessa ofii qarshiitti jijjiiruu. Addunyaa mara irratti kan ilaallu kanadha. Horii ergannaan obboleessa isaa ajjeesuuf kan qophaa'e baay'ee jira. Taayitaa argachuuf obboleessa isaa irratti kan kaka'e hedduu jira. Jireenya maatii isa namaa balleessuuf funyoo buddeen obboleessa isaatii kutuuf kan qophaa'ee jiru addunyaa kana mara irratti kan ilaallu jireenya akkasiiti. Obboleessa isaanii gurguratan. Yoosefis gurguramee biyya ormaa deeme. Biyya ormaa gaafa deemutti Yoosefin kan bitu horii kaffalee kan fudhate geggeessaa waardiyyaa mana Fara'oon keessa kan hojjechaa ture
Phixfaaraa kan jedhamu ture. Hin bitee mana isaa keessa kan tajaajilu Yoosefin taasise. Yoosef amanamummaadhaan mana gooftaa isaati yookaan mana Phixfaaraa keessa hojjeta. Akkamittiin hojjechaa ture? Amanamummaadhaan. Akkamittiin deddeebi'aa ture? Amanamummaadhaan. Yoosef gaafa mana Phixfaaraa keessa galu kaasee Waaqayyo mana Phixfaaraa eebbise. Waaqayyo Yoosefin duukaa tureedha. Waaqayyo inni wajjin ture. Yoosefin duukaa ture. Yoosef gaafa ari'atamu Waaqayyo duukaa ari'atame. Waaqayyo Yoosef gaafa godaan duukaa godaanaa ture. Ansu duukaan baa simboqochiisas akkuma jedhee barreeffame. Seera ba'uu boqonnaa 33 lakkoofsa 15 irratti. Ansi duukaan baa simboqochiisas. Yoosefin duukaa Waaqayyo tureera. Yoosef biyya ormaan deema. Maatii koorraan adda ba'e. Obboloota koo na gurgure jedhee lafa inni gaddutti sagalee Waaqayyo nutti himu kan nutti agarsiisu. Waaqayyo isa duukaa beera waan ta'eef gammachuudhaan ba'e deeme. Maarree manni mootii isaatii sababa Yoosefin eebbifame. Qabeenyaan Phixfaaraa sababa Yoosefin hin baay'ate. Waaqayyo Yoosefin duukaa deddeebi'e. Yeroo kanatti simboolaatee fi ayyaana baay'isee fi Waaqayyo Yoosefiif Phixfaaraan mana isaa amanee qabeenyaa isaa hunduma isaa akka inni bitu, akka inni geggeessu, hangafummaadhaan akka inni geggeessuuf Yoosefitti kenne. Haadha manaa isaa duwwaan laanneef. Phixfaaraan mana gadhiisee biyya adda biraa deeme. Seenaa isaa beektu. Haati manaa Phixfaaraa Yoosefiidhaan affeerraa fokkisaa laatteef kunoo abbaan manaan koo mana hin jiru. Anis qophaa koo hin jira. Manni kunoo bilisa. Namni nu argus hin jiru. Ansi jaalladheera. Fedhii koo akkanaa guutuuf siin gaafadhaa ittiin jette. Affeerraa ejjaa. Du'a boolla qottee fi kan inni keessatti ukkaamamu, kan inni keessatti awwaalamu du'a qopheessitee fi affeerraa fokkisaa laattee fi. Yoosef yeroo baay'ee irra deddeebitee gaafa gaafattu yeroo baay'ee irra deddeebi'ee sagalee Waaqayyoon deebii laataa fi dhugumatti namni hin jiru naannoo keenyaa. Abbaan manaan keessa naannoo keenya hin jiru. Waaqayyo garuu gidduu keenya jira jedhe. Eenyu gidduu keenya jira? Waaqayyo garuu gidduu keenya jira. Dhugumatti namni nu argu. Waaqayyo garuu nu erga. An fuula Waaqayyootti cubbuu hin hojjedhu. Abbaa manaa kee anaan na amanee deemes ani isa hin ganu gonka kana hin raawwadhu jedhe. Yeroo baay'ee rakkiste Yoosef keessa isaatti abboomamee qajeelummaan qulqullummaan sagalee Waaqayyoo keessumsiiseesa laphee isaa keessatti maal kan jedhu cubbuun ija dibinaa akka anaan nan binneef ana garbicha kee na eegedha Daawit faarsaa 19 lakkoofsa 13 irratti. Ana garbicha kee cubbuun ija dibinaa akka nan binneef na eegi. Ani yoon xuraa'e istun beeku cubbuu kana yoon hojjedhe saamunaa kamiinuu yoon miiccadhe andoodeedhaan yoon of sukkuume xuriin sanarraan ba'u ana garbicha kee cubbuun ija jabinaa akka nan binneef na eegi jedhe. Ermiyaas raajisaa boqonnaa 2 lakkoofsa 22 irratti saamunaa hedduu yoo bittan baalan doodee daaraadhaan yoo miiccattan xurooftaniitu gonkan qulqullooftan jedha. Namoonni baay'een xuraa'uuf akka dhiqatan beektu. Cubbuu hojjechuuf akka isaan miiccatan beektu. Caatii qaamuuf qaama isaanii kan dhiqatan jiru. Saggaagaluuf qaama isaanii kan miiccatan jiru. Xuraa'uudhaaf kan of qopheessan kan miiccatan jiru. Garuu uummata Waaqayyoo jireenyaaf dhiqadhaa, jireenyaaf miiccadhaa. Namni cubbuu hojjete fuula Waaqayyootti yakka kan hojjete akkam yoo of miicceeyyuu jedhe gonka isin fuuldura kootiin qulqullooftanii osoo beektanii hojjettan osoon isinitti labsu osoon isin gorsuu deebi'uu diddanii akka fedhe yoo miiccattan qulqullooftan jedha. Yoosef kana beeka ture. Ani garbicha kee amanamummaan biyya kootii ba'eera. Mana kanas amanee kan natti laate gooftaan koo na amaneeti. Ammoo waadaa kanan cabsu ana garbicha kee eegedhe. Yeroo baay'ee gaafa isheen rakkistu yeroo baay'ee dide. Yeroo baay'ee gaafa isheen irratti kakaatu yeroo baay'ee dide. Dhumarratti humnaan gaafa isheen qabattu harka micciirratee fiigee gaafa narkaa ba'u jedhu uffata isaa irraa tarsaattee mana keessatti hambistee gurra ishee qabattee iyyite. Yeroo kanatti naannoo kan turan ollaa kan turan
eegdonni tiksoonni mana Pheexfaara fiigichaan mana isaa keessa gaafa galan maal taate gaafa jedhan ilaalaa abbaan manaa koo nurratti mootii godhee kan inni kaa'ee deeme namicha kana ilaalaa kaa humnaan na gudeeduuf gaafa inni ka'u cubbuu irratti raawwachuuf gaafa inni ka'u gurra koo qabee gaafa iyyuu iyya koo dhaggeeffatee na dhiisee deeme kun uffata isaan irratti ilaalaa kaa ittiin jette. Yoosef balleessaan qabu ture. Yeroo sanaa kaasanii Yoosefin mana hidhaatti dhaqanii darbataniidha. Eessatti darbatanii? Yoosef dhuguma balleessee laata? Yoosef dhuguma cubbuu hojjetee laata? Affeerraa kana dhuguma keessumsiiseeraa laata? Ummata Waaqayyoo. Arras mana hidhaa keessatti kan darbatamanii jiran baay'een lammiin keenya cubbuu isaanii alattiidha. Yakka isaanii alattiidha. Tarii haasaa dadhaban ta'a. Dhugaa jalaa dhokote ta'a. Fira dhaban ta'a. Nama dubbatuuf dhaban ta'a irraan kan hafe hundumtu mana dabaa keessa kan jiru yakkee miti. Sobaan dhugaa irratti ba'anii arraba caalanii abshaalomanii namoota baay'ee mana hidhaa keessatti gataniiru. Kana duwwaa miti. Yoosef gaafa hidhame hidhamtoonni garboonni maatii mootii bakka isaan hidhamanittidha. Hojjettoonni mana mootii keessa lafa isaan itti hidhamaniif namni uummanni adda biraa lafa inni itti hidhamu adda adda ture. Yoosefinis hojjettoota mana mootii keessa lafa isaan itti hidhaman keessatti hidhaneedha. Adeemsa akkasii biyya keenya keessatti barame gaariidha. Namichi sangaatee, namichi makiinaa hatee, ijoolleen karameellaa saantima tokko hattee mana hidhaa tokko keessatti hidhamu. Mana dabaa jedhamee galamu. Mana dabaattuun ta'in mana shaakalaati manni sun. Mucaawwaa xiqqoo hatee litee akkamittiin akka makiinaan hatamu, gommaan akkamittiin akka buqqa'u, sangaan akkamittiin akka hatuu danda'u, shaakala addaa furatee ba'a. Kanaaf hundumtuu akka cubbuu isaatiitti, akka balleessaa isaatiitti adabbii isaattuu fudhatee gaariidha. Yoosef yoo balleessuu baateeyyuu, Yoosef yoo yakkuu baateeyyuu akka nama yakkamaa tokkotti, akka nama badii dalage tokkotti asiif achi butaa kuffisaa kaasaa mana hidhaa keessatti dhaqanii darbatanii. Yoosef as keessa jiraachuun anaaf gaariidha. Achi keessa taa'es Waaqayyo isaa galateeffate. Mana hidhaa keessa taa'anii namoonni Waaqayyoon galateeffatanii. Gaarummaaf nuuf ta'a jedhu. Maaliif nuuf ta'a? Maaliif nuuf ta'a? Gaarummaaf nuuf ta'a. Namoota Waaqayyoof, ummata Waaqayyoof jecha kana yeroo hundaan dubbattu beektu. Egaa waan hundumtuu gaarummaadhaaf jedhama mitiiree jettu. Namicha isa hanna dhaqee itti humnatu waraanamee mana qorichaa ciise dubbisuu dhattanii abbaa baluu maal godhure gaarummaaf hojeedha jettu. Hanna dhaqee isa waraanamee galee sooba dhaqee yookaan haadha manaa namaa gudeeduu dhaqee achitti isa rukutamee mana hidhaa galee gaarummaadhaaf ittiin jettu. Sagalee Waaqayyoo gaarummaaf kan inni jedhe beektu. Roomee boqonnaa 8 maal jedha? Akka sagalee Waaqayyootti namoota deddeebi'aniif yaada Waaqayyoo kan raawwataniif waan hundumtuu gaarummaaf akka ta'e amanna jedhe. Akka sagalee Waaqayyootti namoota deddeebi'an yaada Waaqayyoo namoota raawwataniif waan hundumtuu gaarummaaf kan ta'u. Orra akka Iyyoob, orra akka Yoosef jaalala Waaqayyoo kan raawwatan akka sagalee Waaqayyootti namoota deddeebi'aa jiran isaanii fi girraan isaan irra ga'u, dhiphinni isaan irra ga'u gaarummaadhaaf ta'a. Yoosef mana hidhaa keessa ta'ee gaarummaadhaaf hidhe. Yoo tureyyuu Waaqayyoon kan dursu hin jiru mana hidhaa kana keessaa garuu nan ba'a jedhe. Achi keessa taa'e yoo tureyyuu kan isa dursu hin jiru dhugumatti moo hin dhufa nan eeggadha jedhe. Dhugumatti maal ta'a? Dhugumatti dhufa. Nama obsee Waaqayyoon eeggateef girraasaa keessatti, eebbina isaa keessatti dhugumatti Waaqayyo hin dhufa. Fulmaata laachuudhaaf dhugumatti Waaqayyoon dhufa. As keessa taa'ee Waaqayyoon eeggadha jedhe. Mana hidhaa keessatti gaafa taa'u hidhamtoonni achi keessaa isinitti miira. Mana mootii keessa namoota tajaajilanidha. Sababa adda addaan kan hidhaman namoota lama turan. Inni tokko itti gaafatamaa buddeenii, inni tokko itti gaafatamaa dhugaatii tureedha. Achi keessa hidhamaniitu ta'anii gaaf tokko abjuu abjaatu. Lachuu isaanii abjuu isaanii nama isaanii fiiku gaafa barbaadan Yoosefitti himatan.
Yoosefis abjuu lamaan isaanii hiike. Abjuun isaanii maal kan jedhuudha? Guyyaa 3 booddee lamaan keessanii mana hidhaatiin baatu. Guyyaa meeqa booddee? Guyyaa 3 booddee lachuu keessan mana hidhaa keessaan baatu. Inni itti gaafatamaa mana buddeenii fannifamtee duuta. Inni gaafatamaa dhugaatii hojii keetti deebitaa. Garuu hojii keetti gaafa deebitu akkuma Waaqayyo gaarummaa siif raawwate anaafis gaarummaa naa raawwattu. Waa'ee koo mootiitti miti maal as keessaa na baasii. Eenyutti miti? Eenyutti miti? Ilaalaa. Dadhabinaaf hanqina Yoosefiin asitti ilaalla. Maaloo waa'ee koo mootiitti miti na yaadadhu as keessaa akka inni na baasuuf jedhe. Kiristinnaa keessatti dadhabina akkasii agarra. Hafuuraan jalqabnee fooniin raawwanna. Amantaan jalqabnee shakkiidhaan raawwanna. As keessatti dhuguma na baasa kan jechaa ture Yoosef amma maal jedhee gaafa sii baata waa'ee koo mootitti naa himi jedhe. Namichi mana jedhaman lachuu mana hidhaa ba'an tokko fannifamee du'e tokko hojii isaatti deebi'e. Yoosefii keera moo hin hiikne? Yoosefii keera moo hin hiikne abjuu kana? Hafuura eenyuutiin guutamee? Hafuura Waaqayyoon guutamee. Namichi na yaadadhu jedhame garuu erga mana hidhaatii ba'ee booddee waa'ee Yoosefii hin yaadanne. Yoosef eessa jira? Yoosef kaleessa maal naan jedhee? Waan tokko waan dubbate hin qabu. Waggaa 2 guutuu iraanfatamee Yoosef mana hidhaa sana keessa bubbulee. Yoo tureyyuu eenyuun kan dursu hin jiru? Waaqayyoon kan dursu hin jiru wanta ta'eef gonka akkam lafarra yoo harkifameeyyuu Waaqayyoon kan dursu hin jiru wanta ta'eef Yoosef hiriyaasaatti matee waa'ee koo mootitti miti as keessa na baasisi yoo jedheeyyuu namichi Yoosefin yoo dagateeyyuu Waaqayyoon dursee dhufe Yoosefin mana hidhaa keessaa kan baasu hin jiru wanta ta'eef waggaa 2 booddee mootichi mataansaa abjuu abjaate. Abjuu isaa kana nama hiikuuf dhabe. Bitaan mirga dubbatee ilaalee namoota hedduu waamsisee hin dubbate hiikaa abjuu isaatii dhabe. Yeroo kanatti namichichi yaa mootii waggaa 1000 mo'e mana hidhaa kana keessaa namni abjuu hiikuu danda'u nuufis abjoonnee abjuu keenya hiikee hiikkaan abjuu isaatii moo sirrii kan ta'e hidhamaan tokko jira. Tarii abjuu kee kennaaf deebisii laata isa waamsisi jedhe. Guyyaan nyuuf ga'uuf jedhamma. Guyyaan nyuuf ga'uuf jedha. Guyyaa Waaqayyoo gaafa ga'u namichi kun waa'ee Yoosefii dubbateera wanta ta'eef mootiin waa'ee Yoosefii dhaga'e kun Yoosefii mana hidhaa keessaatti iyyafatee waamsisee abjuu isaatti dubbate. Yoosefis abjuu namichichaa sirriitti hiikee abjuun hiikamees hojiirra oole. Yoosefii mana hidhaa keessaatti baasee Yoosef funyoo morma isaatti kan ture warqee habliisa jedhamu morma isaatti harka isaatti funyoon sibiilaa kan ture quba isaa harka isaatti biraasleetii yookaan qubeelaa warqee harka isaatti kaa'anii mana hidhaa keessaa tokkichaan baasanii Yoosefin teessuma warqee irra teessiseedha. Yoo ture Waaqayyoon kan dursu hin jiru. Mata Waaqayyoo akka fedhe lafarra yoo harkifame mana hidhaa keessaa ba'ee teessuma gaarii argachuuf qulqullumni isaa addunyaatti akka labsamuuf eenyummaan isaa akka dhugaa ba'uuf Yoosefiidhaaf Waaqayyoon dursee dhufe deebii kan laate jira. Jira uummata Waaqayyoo. Yoosefiif Waaqayyoon dursee dhufe kan deebii laate jira. Hin jiru. Kanaaf iyyuu tarii lafarra harkifamuu danda'a. Tarii bubbuluu danda'a. Gadadoo keessatti, rakkina keessatti, qormaata keessatti Waaqayyo callisuu danda'a. Yoo ta'eyyuu Waaqayyoon dursee rakkoo keenyaa dhufee deebii kan nuuf laatu namni tokkollee hin jiru. Maal barbaachisa garuu dhugumatti hin dhufaa obsii eeggadhu jedha. Dhugumatti hin dhufaa obsii eeggadhu. Nuti obsa barbaachisa. Amantaa keenyatti jabaachuuf nu barbaachisa. Dubbii sagalee Waaqayyoo keessatti nama kaleessaa jireenya kaleessaa ofirraa baasnee nama haaraa uffachuun nurra jiraata. Jireenya haaraa argachuun nurra jiraata. Jijjiirama agarsiisuuf nu barbaachisa. Lafuma kaleessaa yoo jirra ta'e iddoo kaleessaa dhaabbanna yoo ta'e waggaa 1000 yoo Waaqayyoon eegne deebii argachuu hin dandeenyu. Garuu amantaan jijjiiramuu nama haaraa uffachuu jireenya haaraa deddeebi'uu barbaachisa. Iddoo kaleessaa teessu taatanii adabbii keessa dabartanii qormaata keessa dabartanii namuma kaleessaati isin yoo taatan deebiin dhufuu dhiisuu danda'a. Dargaggeessa amala gadhee qabu tokko ture. Harkisaa kan deemu.
harkisaa kan deemu jechuun maal jechaadha? Maal jechuudha? Hattuu yeroo hunda hata, yeroo hunda mana hidhaa deema, yeroo hunda hatan gadhiisama mana hidhaa deema. Gaaf tokko hatee ammas qabamee mana hidhaa deeme. Poolisiin mana hidhaa sana eegu ilaalee aaree gubatee namicha sanana ati mana kana hin dhufin jennaan isin diddee inni istuuti hojii kee kana gubateetiin yeroo baay'ee hidhee gadhiiseera ati lammaffaa sin hin beekne ishee akkasin agarreen sin hin jenne gaafatti hin jedhu maaliin godhereen an dhufuun barbaade poolisota sin jedhina qabeena fida jedhe callisanii fidaanii jiroo namicha kana amma dhufuun barbaade ammayyuu taanaan isaan garuu yeroo hundaa qabanii na fidu isa dhuma kana booddee hattee ergamteennaan sin balleessan sin ajjeesatti hin jedhe lammaffaa ijii koo akkasin agarree hojii kana irratti bobbaateennaan akka duutu barii an kana booddee siif obsan qabu jedhee gadhiisise. Gaafa inni gadhiisisu maal jedhe sinitti fakkaate? Gadi ba'ee boorsaa isaa keessa ilaalee horii dhabee aasaa si'anaa qooqa si'anaatiin bakka har'a hin hojjenne wanta ta'eef boriyoo gaafa hojjedhu siin bocca qaxannoo isheettiin jedheedhama. Bor maal hojjechuuf jedha? Bor maal hojjechuuf jedha? Hatuudhaaf jedha. Har'a hin jiru bakka boriyoon hojjedhe horii xixinnoo isheen siin laadhattiin jedhee. Borii maal hojjechuuf jedha jechuudha namichi kuni hatuudhaaf jedha jechaadha. Jijjiirama kan hin agarsiisne adabamee qimmiidamee hidhamee garafamee gidiraa keessa darbee achuma yeroo hundaa jireenya akkasii namoonni baatan jiru. Waaqayyo nuuf kan inni barbaadu jireenya keenya keessatti jireenya jijjiiramaa nama haaraa akka taanuuf nama waaqayyo akka taanuuf jijjiirama yeroo yerootti jireenya keenya keessatti akka agarsiisnuuf waaqayyo kana nurraatii barbaada. Nama jijjiiramee jiraatu waaqayyo nu haa taasisu. Mata waaqayyo. Egaani dimshaashatti gaafa ilaallu jireenya keenya keessatti wanti hedduun kadhannee lafarra kan harkifaman jiru. Barbaannee kan nuti hin arganne, kadhannee deebii kan nuti hin arganne, yaannee bira ga'uu kan dadhabne, abdii kunnee kan teenyu jireenya keenya keessatti obsaaf amantaan yoo waaqayyoon eegganne dhugumatti waaqayyoon dursee dhufee nuuf kan deebii nuuf ta'u hin jiru. Mana kiristaanaa keenyaas kan isheen nu barsiistu kanadha. Yoo tureeyyuu waaqayyoon kan dursu hin jiru garuu obsiiti eegi dhugumatti dhufaa. Bakka jijjiirrachuun arra kiristaana ta'anii bool adda biraa ta'uun fulmaata hin ta'u obsaaf amantaadhaan dhaabbatanii waaqayyoon eeggachuun garuu waaqayyo biraatti deebii fida. Tarii turuu danda'a. Naalbaata turuu hin danda'a. Kiristaanonni immoo gidiraa keessa akka Iyyoobiin mana hidhaa keessa akka Yoosefiin turanii bulanii obsaan waaqayyoo amanamaa amanatanii akka isaan turan sagalee waaqayyoo nu barsiisa. Kanaaf ummata waaqayyoo yoo tureeyyuu waaqayyoon dursee dhufee deebii kan nuuf laatu hin ta'eef obsaaf amantaadhaan dhaabbannee jabaannee mana waaqayyoo keessatti deddeebinee cubburraan kan hafe gaaffii keessa keenya jiru hunduma isaa waaqayyo akka deebiitti nuuf laatuuf jaalala waaqayyoo keenyaa nuuf haa ta'u. Waaqayyo sagalee sana nu barsiise kanaan nu haa eebbisu. Firii 30 dhibba buufannee mootummaa isaa kan itti dhaallu waaqayyo nuuf haa taasisu. Waswaat l'Exaabiheer.